Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu isinitti maansara sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaatti hidhaman gaagama lubbuu keessa jiru. Lammiileen kunneen rakkoo qorraa beela dhukkubaa fi reebichaan marfamanii sammuu fi lubbuu isaanii qaalii dhabaa kan jiran yoo ta'u, hidhamtoonni lubbuu dhabanis awwaalcha dhabuun reeffi hidhamtoota wajjin taa'atii jira. Jilli mootummaa Itoophiyaa kan qondaalota mootummaa fi abbootii amantii of keessaa qabu torbaan lama dura gara Saudi Arabiyaa imaluun hordofee rakkoon hidhamtoota kanaaf furmaata argata jedhamee yaadamus furmaanni hin argamne. Guutuun gabaasichaa chaanee dhiyaata. Biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhii mee nu baasii hooda. Manneen hidhaa Saudi Arabiyaa bakka dararamaa fi cabiinsa mirga lammiilee Itoophiyaa jireenya fooyya'aa barbaacha biyyaa bahanii erga ta'eem waggoonni lama darbeetii jira. Dargaggoonni Itoophiyaa rakkoo hojii dhabdummaa fi dhiibbaa mirga namoomaa baqatanii biyyaa bahan 100,000 ta'an manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararama namoomaa daangaa darbe keessummeessaa jiraachuu himatu. Hidhamtoonni kun waggoota lamaan kana keessatti uffanni qaama isaanii irraa dhumuun peestaala xuraa'aan ittiin gatamuun qaama ofii haguuganii jiraataa jiru. Manneen hidhaa cunqursaanti kan mootummaa Saudi Arabiyaa hammaatum kanneen akka Jiizaan, Riyaad, Jiddam, Tariq al-Karjim, Shumeesii, Xaa'ir, Haayirii fi kanneen biroo yoo ta'an tilmaamaan lammiileen Itoophiyaa 80,000 oltu manneen hidhaa kanneen qofa keessatti dararamaati jira. Hidhamaan mana hidhaa Haayir irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise akka jedhutti nama 486 hidhamne hidhamtoota keessaa 80 ol Oromoodha. Uffatam, afatam, nyaata gahaa fi wal'aansa malee jiraataa jirra jechuun OMN itti hime. Qaama keenya peestaalaan haguugnee jiraataa jirras jedhe. Nuti ammaan tana namni mana kana keessa jirruun nama 486. Namni as keessa jirruun kun namoota Itoophiyaa keessaa harki 85 guddinaan nama Oromooti. Hawaasa nuti irraa dhalanneetu rakkina kana nurratti obsee jira malee harkina mootummaatiin miti jennee waan qorannuu miti. Maaliif har'aa dhalanne kan wajjin dhalanne kan gartee ganda keessatti wajjin dhalannee jira namni daa'imman qabne jiru beekta. Har'a kamitti guyyaa takka sagalee nu dhaban yoo sagalee nu dhaban harki dhibbata akka walitti baasanii akkamitti asirraa golfachuu dadhaban. Uummanni keenyaa fi uummattoonni Itoophiyaa maaliif mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkoota naannoo irratti ilaalaniin gaafii hidhamtoota kanneen yoo ta'u, maatiin keenya aarsaa barbaachisu kafalee jireenya gadadoo kana keessaa nu baasuu qaba jechuunis dhaamaniitii jiru. Mana hidhaa Haayir kana keessatti hidhamtoonni 19 rakkoo xiinsammuutiif saaxilamuun of ajjeesuuf yaalii taasisaa jiraachuu kan hime hidhamaan kun akka isaan of hin ajjeefneef dabareen eegaa jirra jechuun dubbata. Mootummaan Saudi Arabiyaa mirga baqattoonni akka idil addunyaatti qaban cabsuun dubartii ulfaa ciniinsuu waliin dubartoota hoosisanii fi daa'imman maanguddoota dargaggoota qaama miidhamtoota mana hidhaa keessatti dararaatii jira. Rakkooleen hidhamtoonni kunniin ittiin dararamaa jiran dhukkuba daddarbaa kanneen akka TB, qaama shifiniineessum, wal'aansam, uffatam, nyaata gahaa dhabuun akkasumas bakka ciisichaa mijataa ta'e dhabuun rakkoo hamtuu keessummeessaa jiraachuu himatu. Namni dhibame wal'aansa dhabaaf mana hidhaa keessatti du'aa jira kan jedhan hidhamtoonni kun reeffi namoota du'aniituum guyyoota dheeraaf isaan wajjin ta'aa jiraachuu dubbatu. Bulchitoonni mana hidhaa reeffa hidhamtoota du'anii dafanii baasuu dhabuun ammoo xiinsammuu hidhamtootaa miidheetii jira. Guyyoota lamaan darban kana keessa manneen hidhaa keessatti sababa dhukkubaa fi rakkoo qor-qalbiitiin hidhamtoonni lubbuu dhaban jiru. Rakkoo lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dabarsaa jiran kana hordofeem abbootiin amantii fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa dhimmi lammiilee kanaaf furmaata argachuu qaba jechuun dhiibbaa taasisaatii jiru. Hidhamtoonni kunniinis maatiin keenya kan biyya keessa jiran mootummaan Itoophiyaa akka gara biyyaa nu galchuuf dhiibbaa taasisuu qabu jechuun gaafataatii jiru. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo Koongirensii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo dhiibbaa lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti irra gahu balaaleffachuun waxabajjii 21 bara 2021 ibsa kan baasan yoo ta'u, baqattoonni Oromoo baqattoota dhiibbaa siyaasaa fi diinagdee akkasumas rakkoon cabiinsa mirga namoomaa dhiibee biyyaa baaseedhaan eegumsi seera idil addunyaatiin godhamuu fi qaba jechuun gaafachuun isaanii ni yaadatama. Jalli mootummaa Itoophiyaa kan abbootii amantiif qondaalota mootummaa of keessaa qabu torbee lama dura gara Saudi Arabiyaa kan imale yoo ta'u, rakkoon hidhamtoota kanaaf furmaata argata jedhamee eeggamaa kan ture ammas furmaata hin arganne. Jalli garas bobba'ee dhaabbilee waraana waliinii Itoophiyaatiin barbadaa'an deebisanii sophoof xin'iinsa diinagdee barbaacha akka imaleem Ustaaz Naazir Hamzaa turtii OMN wajjin taasisaniin ibsaniitii jiru. Rakkoo siyaasaa fi waraanaa irraa kan ka'e qormaata hamaa keessa kan seene mootummaan Abiyyi Ahmad lammiilee isaa manneen hidhaa biyya ormaa keessatti dhumaa jiraniif furmaata laatuu dhabuun komii guddaa irratti kaasaatii jira. Sababa rakkoo diinagdee isa mudate
waliigalteen imbaasiiwwan biyyoota addunyaarraa qabu walakkaa kan cufe mootummaan Abiy Ahmed kanneen keessaa tokko imbaasii Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti argamudha. Osoo lammiileen 100,000 ta'an rakkoo namoomaa hamaan dararamaa jiranii mootummaan Itoophiyaa imbaasii isaa cufuun Saudi Arabiyaa keessaa bahe. Lammiileen Itoophiyaa biyyaa baqatanii biyyoota galoo galaana Edan keessa faca'anii hojjetan jireenya maatii jijjiiruu cinatti diinagdee Itoophiyaatiin isuufiin qabsoo uummataa utubuu keessatti shora olaanaa qabu. Mootummaan Itoophiyaa ilaalcha siyaasaa lammiilee kanaan miidhaa jiru cinatti dhiisuun lammiilee kana gara biyya isaatti deebisuu qaba jechuun namoonni hedduun gaafataatii jiru. Deeggarsa hidhamtoota kanaaf qaban namoonni baay'een peestaala gurraacha ofitti maruun agarsiisaatii jiru. Dhaabbileen mirga namoomaa, dhaabbileen dhimma baqattootaa fi daa'immanii irratti hojjetan, dhaabbileen fayyaa addunyaa, qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomaniin baqattoonni kun madaala baqattootaatiin akka kunuunfamaniif dhiibbaa barbaachisu mootummaa Saudi Arabiyaa irratti taasisuu akka qabus dhaamamaatii jira. Lammiileen kunneen hawaasa Oromoo idil addunyaa dabalatee lammiileen Itoophiyaa miidiyaalee fi hayyoonni Oromoo hundi birmannaa akka taasisaniif yaamicha sabummaa fi lammummaa dhiyeessaniitii jiru.